bara bulchiinsa Alexander the Great ture. Loltoota isaa Peezaa Taayii Tooyii jedhaman keessaa gurbaan umuriin xiqqaa ture garuu miseensa loltuu kanaa ture lola keessaa baqachuun gale. Lola keessaa baqatanii galuun adabbii du'aan waan nama dabsiisuuf lola booda mucicha qabanii gama mootichaa yookaan Alexander the Greatitti akka murteetti murteessuuf geessan. Mootichis dursa maqaan keenyu jechuun mucicha gaafate. Mucichis Alexander jechuun suuta gurra isaatti tasaasetti hime. Sana booda ture mucichi umuriin xiqqaa kun barumsa guddaa kan dhalootaaf dhaame. Carraa lama akka qabu mucicha beeksise. Loltuu amala isaa sirreessuun maqaa sanaan malu ta'uu yookiin immoo maqaa sana abbichaaf deebisuu ture. Maal jechuu barbaadetti isinitti fakkaata? Dubbichi akkasii. Maqaan yookaan kabajni isin ofirratti baattanii sochootan haqa isinirraa qaba. Mirga maqicha dhuunfachuu fi kabaja sana baattachuu ni qabdu. Akkasumas immoo dirqamatti hojjechuus qabdu. Maqaa fi kabajni salphaatti argamu hin jiru. Namoonni maqaa ustaaza, sheekaa, paastarii, raajii, qeesii, abbaa gadaa, hayyuu, barsiisaa, barreessaa, komaandara, koloneela, jeneraala, artistii fi kan kana fakkaatan baattanii jirtan carraa lama qabdu. Amalaa fi gocha keessan sirreessuun waan maqaa kabaja keessaniin malu hojjechuu yookiin immoo maqicha sana ofirraa deebisuu. Firiin osoo hin gahin nyaatamu akkuma garaa nama dhukkubsu maqaa fi kabajni isa malee uffatamu hawaasa akka hin tarkaanfanne gara hin taanetti akka deemu godha. Aramaan daddafee waan biqiluuf daddafee akka salphaatti humna salphaan buqqa'a. Birbirsii fi odaan waggaa dheeraa lafa jala hidda isaanii babal'ifachuun waan of ga'umsaniif erga jirmi isaanii muramee boodas hiddi isaanii lafa keessatti hafa. Aramaan daddafee waan biqiluuf akka salphaatti humna salphaan buqqa'a. Birbirsii fi odaan waggaa dheeraa lafa jala hidda isaanii babal'ifachuu waan of ga'umsaniif erga jirmi isaanii muramee boodas hiddi isaanii lafa keessatti hafa. Dandeettii haasa'uu, dubbisuu, barreessuu fi yaada yaadaan falmuu yoo qabaachuu barbaadde akka hundee mukaatti biqiltuu gabbifadhu, akka birbirsaatti damee dagaagfadhu, akka odaatti hidda gadi fageeffadhu malee kabaja akka aramaa sana baattee mul'achuutti hin fiigin akka aramaa sanaa taata. Kun giddoo baayogiraafiidha.